Asham harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun Gadaa News Networkidha. Gadaa News Network wajjin qophii addaa tokko qabadhee dhiyaadhee jira. Qophiin kiyyaa har'aas weellisaa kabajamaa fi jaalatamaa kan ta'e weellisaa Aliyyi Saabit qabadhee dhiyaadhee jira. Weellisaa Aliyyi Saabit akkuma beekamu yeroo ammaa kana baqannaadhaan Keeniyaa Naayiroobii kan jiru ta'a. Qophii wajjin aan Maamud Morkamaati kan isin wajjin turu. Weellisaa Aliyyi Saabit waamicha keenya kabajatee asitti nu argamu keetii fi maqaa Gadaa News Network في مكان كيان الفاد بغنغان دفتي اشام نورو سنجدا هورا انا بغنغان نيدني وليسا اوسوي حياتو نيلا برو اتيس في ايغا akkuma beekamu weellisaa Aliyyi Saabit torbeen kuni guyyaan kun nan darbe kun guyyaa gaddaati ilmaan Oromoo ummata Oromoo hawaasa bal'aa keessatti jechuudha du'a gooticha Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee jechuudha mee akka Oromootti akkasumas immoo akka nama walii hojjetee akka weellisaa tokkootti mee miira akkamitti dhagame ajjecha gooticha Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee tola jalqabarratti obboleessa wallisaa fi kan amma joornaalistii galaalchaa takka gaazexeessaa ogummaan duraan beekurraan dabalate isinis miidiyaa Gadaa News Network na afeeroo keessaniif galatooma isiniin jecha gara gaafiitti hoggaan dabru gaafiin kuni waan gaafii barbaachisu nutti fakkaatu maaliif addunyaa guutuu turroore osoo Oromoo qofan taane warri gartee ilaalchi gaarii namoomaa qaban namni addunyaa kanarra jiru kan dur hin beeknillee baree kabeekummoo baay'ee lapheen cabxee hedduu namni hundi gadde keenyammoo dachaadha maaliif takka hiriyaa keenya lammata saahiba hojii turre waliin dalagaa turre hojjechaa turre akkasuma walitti dhiyeenyaanis ammas wal beekuudhaan wajjin amalli isaatii fi hojiin isaa sabboontummaan isaa kan namoota biraatu hawwattee akkasuma ta'e nuti biratti dhiyaatu dachaa meeqa gaddine garuu haa gaddinuu malee wanni akkasii akka uumamu inni beekaatuma turre nutis beekaatuma turre maaliif namni dhugaadhaaf qabsaa'u namni gartee haqaaf dubbatu namni saba fiitiif dhaabbatu biyya teenya keessatti takkaanuma nyaadhama takkaanuma hidhama beekamaadha. Waan amma nuratti yeroo ammaa tana eegalee miti. Waanuma santuutu ammaas dhufe wanni adda godhu yoo jiraate yeroo tanatti wanni kanaan taate jennee waan hin eeginiif yeroon tun yeroo maqaadhaaf injifannoo Oromooti jaamee addunyaalleen maqaa saniin beektuu fi ammaas nutilleen hangamillee yoo hammaate sadarkaa warra diinaa san nutti gahaa jennee osoo nuti hin yaadin sanii gaditti agarre jechuudha. Ajjeesuu qofaa miti. Hacaaluu Hundeessaa wareegame goota goonni ni wareegama. Akkuma inni nuu jee lubbuun gootaa bilqaa gaafa duutu hin beekan akkuma inni jedhan gaafa duutu hin beekani eeggachaatis ture beekkachaatis ture. Haa ta'u wareegame garuu wareegama san booda diraamaa dalagamaa jirutu irra nama aarsa. Diraamaa wareegama isaa booda hojjetamaa jirutu xiqqishu wareegama isaa caalaa nama aarsaas akkamiin namni kun akka yaadu. Kana keessa deemnee kan mari'annu ta'a kanumatti aansuudhaan wanni asiin jechuu barbaadu qabxii kana waan kaaftee fi erga gooticha Hacaaluu Hundeessaa gaafa Juun 29 wareegameeti galgala isaa sadii irratti kan wareegame. Jarjarriidhaan kan ganama san fuudhanii reeffasaa gara Ambootti kan fudhatanii mee waan asiin jechuu barbaadu dhaabni biyya bulchaa jiru kun yoo gooticha Hacaaluu Hundeessaa ajjeechaa isaa keessaa harka hin qabaanne ta'e maaltu isaan jarjarsee tokkoffaa akka Finfinneetti awwaalamni isaan gochuu danda'e kanumatti aansuudhaan ammoo yoo Ambootti illee awwaalame maaliif simannaa gootaa godhamee fi akka goonni tokko awwaalamutti uummanni bahee simatee akka awwaalamnu godhamee maaliif jarjar jetteetiin yaadamee ati gaafii kan lama wal irra deebise. Kan qofaa miti ittiin si dabalaa'u jarjaraan awwaalamuu taakka magaalaa Finfinnee keessatti awwaalamuu dhabee gara Amboo geeffamuu gara Amboo san sababa adda addaatiin osoo kan silaa namni kun akkuma isaan irra jaan kana akkuma irra goota keenya hundaatu dhabe jaan kana osoo nif akkasitti yaadan ta'e
namni jalqabumaa warra isaanii sanoo siiseen ta'u wanni irra yadaleessan fi boo'ichaa qonni qabdoo ta'e kan itti aanu eega social media kana gubbaa ilaalaa turre ambotti awwaalamuu qabu finfinneetti awwaalamuu qaba jechi oofanii garee takka eeggamaa taasisuu barbaadan akka isaan garee takka takkaa'u namoota murtaawaa takkaa'u dhaaba Oromoo fakkeenyaaf warra akka Ofeeko Joora Maammadii fi obbo Baqqalee Garbaa irratti takkaa'u Hamzaa Boranaatti ijoollee irratti akka isaan itti saniif bin namni waan arginu social media gubbaa namni guutuun namni Oromoo ta'e addunyaa guutuurraa iyyaa ture finfinneetti mana awwaalamne sani wal qabatee jirri gaafachuun malee eega gaafatanoo altu akka taasisa waan ta'eef warri sun yoo ta'es warri sun hin ta'u asuma feena asuma barbaannaa jee ummata isaanii kana gaafatanii yoo warraa tokkos jee dhagee uummanni waan dura dhaabbatuuf hin qabu. Lamada wanni suni dhukaasa nama bansiisu osoo laayivii teenya ilaalaa jirru osoo reeffi deemaa jiru dhukaasni jalqabe neetworkiin muramne wanni hundi ciccitee jechuudha. Wanni kuni lola gartee guddaa achirratti banuu akka barbaadan ifaan ifa waan mul'isu. Kan itti aanu eega wal deebisan warroottan qabuu fedhan qabanii hidhanii ifii fudhanii helikopteraan ta'u maaliin haa ta'u Amboo geessan namni kun awwaalcha gootaa haa awwaalamu. Namni kun nama Oromoo guutuuti. Naannolee Oromiyaa godinaalee Oromiyaa kan biraarraa namni dhufee akka awwaallatu ja'ameen namuu san eegaa ture. Dirqama awwaaluu qabda yoo isin awwaale nutu awwaala ja'ameeti lubbuun biraa irratti dabalamte. Isuma awwaaluuf jecha. Wanni kun cufti ragaa mataa isaa danda'e jechuudha. Waan amma isaan namni yoo xiqqishullee gartee hangam fedhe yoo diktaatara ta'e bara amma keessa jiru kanatti hangam fedhe yoo garaa jabeenya qabaate hangam fedhe yoo bolola aangoo qabaate namoonni itti yoo dhaga'ame waan akkanaan godhu. Mana ifiifuu gaddaan itti galee lapheen maatii isaanii cabxee boo'u jiran gubbatti reefka biraa idaanii maatii isaa keessa hareen laphee cabsan jechuudha. Kuni maal jechuudha? Kuni mataan isaa ragaa gayaadha jechuudha. Caaluun maareetu mirroo godhe, maaree jinnii mitirkoo godhe, mitirkoo mirroo godhe. Biitti san kan walitti beekne. Hojiin arranni hojjechaa ture haga ammaatti illee goobaattu hojjechaa turre adeemsichi keessa jiruu fi waan achi keessatti cufanii beekne jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya wanni beekuu qabu, wanni hawaasni keenya hubachuu qabu. Abbaa fedhan as fidanii abaluutu kana godhe, abaluun mirroo godhe, kijiba dirree taa'u kan namni illee nama koflu, kan addunyaan illee nama ajaa'ibu. Hayyee asuma keessaan bahin Aliyyoo guyyaa sani akkuma inni ajjeefameen awwaalcha isaallee Finfinnee illee osoo hin godhin gara Amboo dabarsanii mee ajjeecha Haacaaluutii fi hidhaa Jawaar Mohaammed fa'aa hidhuun yookiin ammoo dhaabbilee siyaasaa paartilee siyaasaa hidhuun maaliif barbaachise? Maaliif wal qabsiise waan kana mee akkamiin ilaaltame? Ani beekumsa xiinxala siyaasaa hin qabu. Akka yaada kiyyaatti hin dubbatu. Warri beekumsa siyaasaatti qabu warri barate warri gartee waan kana muuxannootti qabu akkatti ilaaluu qaba. Ani immoo akka nama tokkotti hoggaan laalu. Akka nama tokkotti hoggaan laalu. Hacaaluun ajjeefamuun itti yaadamee natti fakkaata. Akka kiyyatti. Durumaanuu isa kana geema godhatanii jookara godhatanii namni waan dubbatu namni Hacaaluu wareegamee akka nuti waan beekaniif jeequmsi hoggaa ka'e achiin tooftaa ittiin warra arra qabanii harkaa qaban kana harka galchaniif geemu taphatame natti fakkaata. Gara biraa faayidaa siyaasaa hedduu jira. Faayidaalee siyaasaa tan gartee waan akkanaatiin itti fayyadaman hedduu jira. Faayidaalee san itti fayyadamuudhaaf wanni kun qophaa'ee waan dalagame natti fakkaata. Kanaa sanillee jechuu baadhu bal'inaan akka yaada kiyyaatti Hacaaluun. Hayyee asumatti kanumatti aansuudhaan wanni si jechuu barbaada Aliyyi Saafit. Hacaaluun kan du'e abbaa fedhellee ajjeesu harka namaatiin du'e harka diinaatiin du'e akkuma nu beeknu kana akkuma ati jedhaartu akkuma Oromoon guutuu waan agarre jechuudha harka diinaatiin du'e harka namaatiin du'e jechuudha. Wanni asirratti namaan gallee fi hedduu diraamaa ta'e uummata Oromoo bira mul'ate. Mucaan kun
harkan keessaa naannoo sa'a sadiiti kan mucattii Laamroot jedhamu geggeessaa baheetiin achitti kan wareegame. Wanni miidiyaa mootummaa irraa argutti jiru garuu yeroo takkaallee sa'aa takkaafillee daqiiqaa takkaafillee maqaa mucattii Laamroot jedhamtu tana ta'isi yeroo ajjeechaa Haacaaluu bira turte akkasumas ammoo yeroo Haacaaluu wareegame bilbiltee hospitaala ka fudhatte ishiidha. Isii tana maqaa dha'uu hin dandeenye takka. Lammaffaa immoo guyyaa lammataa yeroo ibsa kennan gabbaaniitiin nama Haacaaluu gooticha Haacaaluu ajjeesee dhalaa takkaaf dubara takkaa fi dhiira lama qabni jira jedhanii baasanii. Akkasuma ammoo dheengadda kana akkuma argaa jiru kan ammoo haati alangaa Adaanech Abeebee gabbaateetiin Oromootu ajjeesee Oromoo keessaallee shani ajjeese jetteetumaaniin Oromoo fi Oromoo akka wal fixu. Kana jechuun kan Haacaaluu harka diinaatti du'e oofanii gara manaatti galchuu jiran jechuudha. Mee kana maal jetta sadiin kanneen bakka tokkotti meenaa deebise? Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ijoolleen takka ta'a amata 7 olii yookaan 8 olii waan kana dhugaa jettee ni fudhatti jeen amanan maaliif yotte dura ilmi namaa kun sababa laala sababni yeroo ammaa tana shaneen itti Haacaaluu ajjeesuun barbaachisa ta'eef maali shaneen tuni eeysaan handura magaalaa Finfinnee keessa dhufuu dandeessa. Biyyi mootummaa qabdi. Akkuma isaan jaan biyya laaqanii aangoo qaxxaamuraan qabachuuf waan kana dalaganii jaan. Aangoon qaxxaamuraan qabatan Haacaaluun tokko du'eef wallisaa Oromoo ta'ee sabni keenya kun lafaa ka'eef mootummaa jiisa. Hidhannoo tamiin mootummaa fonqolcheeti aangoo fuudhee shanee kan saba Oromootiif kan Haacaaluu hundisaatiif quuqamuu fi kan gaddu obbo Siidaa irraa fuudhee fardi kun nugusaan malee irraa fudhatee gaafa jee waan sooshaal miidiyaa kanarraa habashaan itti baate warri gartee nuti ilmaan Minilik ijuu takkaa'u nuti Amaara warri fi hinjuu warri kun gurra lamaan qabataniiti iyyaa ba'an akka tahan dhabanii farda tarree galchanii mana keessa godhanii maal godhanii bakka hunda godhanii isa kana halkanii yarraban Haacaaluu itti bahan boodarra numa torbaan kana keessa Dr. Abiyyi ilma atuu hortee Miniliki yooniif dubbii tana malatti hin goone nuufisii waliin baha warra jee afaanii baasee dubbatee jira torbaan kana keessa malatti hin goone afaaniin baasanii warra dubbatan san caalaa ragaan barbaadamu tokko hin jiru namni sun waan quba qabu qabaa jechuun torbaan kana keessa yoo malatti hin goone atuu dhiiga Miniliki atu shanyi Miniliki nuufisitu walzi galata ka wali bahajani itti dinnatti kannan akka Haacaaluu wareegame no maal sochiin isaanii maal dalagan maal sochiin isaanii ifiifuu ragaa baha jechuudha ragaa baha miidiyaa san gubbatti wanni isaan dalagan sooshaal miidiyaa gubbatti kanaaf shanee dhufee Haacaaluu hundeessaa ajjeessa jettu ijoolleen daa'imni takkaa'uu hin fudhattu irraan fudhattu tatti aantu muciyyoo Laamroot maal jennin haadha mana isaa waan deessa jirtuuf gaafachuuf itti dhuftee hanga halkan irraa sa'a 3 teessee eega teessee booda na geggeessi jetteeni isiidhaa wajjin bahe isi geggeessuuf bahe achiin dhaawume hanga ammaatti mootummaan waan kana himaan jiru akka Laamroot wajjin bahe himaan jiru maqaan Laamroot kanii ka'aa hin jiru maaliif isiidha wajjin bahe isiidhaa wajjin baan maqaa shakkamtoota keessaas hin jirtu silaa dura namni shakkame achumatti jarri kun diraamaa illee hojjechuu yoo barbaadan maqaa masii kana dhoksuun kun maaliif hangammaa ulfaate olmoos Haacaaluu erga wareegamee gara guyyaa 11 akkas lakkaa'amee jira maaf dhoksuu isaan barbaachisa namni itti dhiyeennaan jiru sa'a sanitti isiidha jechuudha kana caalaa ragaan biraan barbaachisu isii san dhoksuu maaliif barbaachise Facebook isiillee irraa balleessan irratti deebisan ni maal jettee yaadda dhoksuu qofaa miti dhoksuu qofaa miti namni hiriyaa jahaadha mana fiite namni hiriyaa haadha mana fiite ulmaa takkaa'u nama dahe gaafachuudhaaf akka hiriyaatti itti dhageechi olee deemee sababaa isii geggeessuu beetti namni kun waa ta'e isiillee bira hin jiraatin
namni sadarkaa duraatti gadduu qabu isi ture. Namni awwaala isaatii fi waa hunda isaa irratti sadarkaa duraatti gaddaa argamuu ture isi ture. Hangarraa fuula isii namni argan jiru. Bakka isin jirtu namni beeku hin jiru. Kun akka mataa kiyyaatti nam tokko kan isaan itti qaqqabanii fi jinniin isin jiru kan Hacaaluu Dooyite intaluma gurbaan geggeessuuf beesan. Kan itti aantu konkolaataan isaa hin uramne alaan bakki takka hin uramne hin tuqamne. Deebisi cinaa namni nama bira taa'uun dhawame Hacaaluun. Kun cufti ragaadha. Waan shanee fi jinnii fi jahee jaan takka hin qabu. Hacaaluun yoo dhugaan ka gartee akkuma jaamu dhugaan sun ka jiraatu taate ichi bahanii ifuma dhugaa san himanii ajjeesu isaanii mirkaneessanii shakkii hawaasa keessaa baasuu ifiifillee akkasan itti gaafatamu fudhachuudha wanni isaan qaban. Kanaan achi uummata Oromootis ta'ee nam tokko wanni isaan amansiisanii takka hin jirtu. Hacaaluun nafxanyaa gammachiisuuf haa wareegame. Nafxanyaa gammachiisuuf takkaa'u mootummaa nafxanyaatu waanuma inni abbaa isaanii tuqeef waan inni amlaakii isaanii kan isaan gabbaran tuqeef Hacaaluun wareegama san wareegame jechuudha. Guyyaa takka immoo ni baati ani gama kiyyatti kana kan fakkaatu jechuudha akka mataa kiyyatti. Hayyee hedduu galatoomii kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii Aliyyi Saabitii wajjin goone akkuma fufeetti jira. Kanatti aansuudhaan Aliyyi Waasiin jechuu barbaadu dhaabni mootummaa biyya bulchaa jiru kan jechuudha yeroo ammaa diraamaa baay'eedha kan inni dalagu jiru akkasuma immoo hawaasa Oromoo kan inni sossobaa jiru jechuudha. Kanumaan wal qabatee ajjechaa gooticha Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee warroonni OPDO illee siidaa tokko tokko ni dhaabnaa fi akkasumas immoo addabaabaayii maqaa isaatiin ni moggaafnaa jechuu jiranii mana barumsaa illee ni ijaara jechuu jiranii maal jettamee kana ofuma ajjeesanii waan kana gochuun akkamiin ilaalta? Kan kana akka lamatti nu badda. Akka hin lameen itti hubadhu. Takka jalqabumaa'u karoorfatanii qaban. Egaa isa ajjeefnee booda waan akkanaatiin maatii fi hawaasa sobnaa duraan karoora qaban. Takka tan lamadaa'oo dubbiin akkatti isaan yaadan hangatti isaan ni qabbanoo itti jaanii tilmaaman bira dabartee addunyaan hundi qub tokkoon dhaabbattee Oromoon bakka jirtu lafaa kaatee du'aas kabiyya keessa jirus irraan tarkaanfatee wareegama barbaachisu kafalee itti deemuun dirqama akka waan tokko godhuu qaban isaan dhiibee sababa saniif paarkii jaanii fi mana barumsaa kajaansanii fi siidaa jaantanaas saniif godhan takka waalameen kana keessaa tokko jeetiin fudhadhan akka kiyyatti. Hayyee galatoomii Aliyyi yaada bareedaa nuu kaaftee itti aansuudha immoo akkuma waliin daawwataa turre akkuma atillee agarte jedheeti yaada awwaalcha Hacaaluutiin boodatti weellistoota Oromootii fi weellistoota Amaaraa walitti bakka tokkotti walitti fiduudhaan marii gaggeessaa turanii marii sanarratti weellistoonni kallattimaan guyyaa sanachirra hirmaatanii hanga weellistoota sadii takka argee jira. Yoosaan Geetahuun Hawwii Tazarraa jirti Galaanaan jira. Waan nama gaddisiisu guyyaa sanni ijoollee tunniin wanti isaan achirra kaasan ijoolleen tun akkuma beektu ijoollee dhugaa sabboontota hedduu aarsaa guddaa kan nama kafalaa jiru jechuudha achi Finfinnee keessa taa'anii garuu guyyaa sana wanni isaan dubbatanii akka doorsisaa jiramu irraa mul'ata wannoon isaa achirra dabarsan waan takka hin jiru akkasuma immoo iyyuu ajjechaa gooticha Hacaaluu Hundeessaa irratti kan raawwatee murtiidhaaf illee nu haa dhiyaatu akkana nu haa ta'u waan tokko nu haa godhamu illee osoo hin jenne weellistoonni sunniin waan wayii dubbatanii tumaaniin waan Hacaaluun jalqabeetiin jedhe galmaan genne maal jedhaniitiin dabarsanii akka yaada kiyyaatitti illee itti naa dabaltaa wanti walitti qabaniif weellistoota Oromootii fi weellistoota Habashaa yookiin ammoo iyyuu nafxanyaa jalaa warra Hacaaluu ajjeese diina Hacaaluu ajjeese jala baasu jecha jarri kun waliin jiruun jechuudhaan neetii biyyaa cufanii waan kana weellistoota sanii walitti qabanii mariisisuun akkamiin ilaaltate tanaan dura hin beekna waggaa 15 duratti wanti akkanaa mariin akkanaallee hin jiru waan waliin beeknu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu mee bifa kanaan Hacaaluun du'ee guyyaa lamaan boodatti waan akkasii taa'uu sun maal jettee yaaddati? Ani kana waan hin gartee beekuuf weellistoota illee kallattiin komachuuf ni rakkata. Maaliif takka obboleessa isaanii hiriyaa isaanii kan wajjin hojjetan dhabanii lapheen isaanii cabtee jirti. Tan lamadaa carraa isaanii kan boru hin beekan isaanuu. Maaliif ijoolleen tun cuftinu
tan bifa artiitiin qabsoo saba kanarraa qooda fudhatte jirtu. Gariin isaanii waan tokko tokkoon ilaalcha isaanii keessa galanii haa jiraatanii takka akka miseensummaatti miseensa isaanii ta'anii haa jiraatanii malee hojiin isaan kaleessa hojjetan hojiin isaan kaleessa hojjechaa turan hojii Hacaaluun hojjeteen walirraan fagaattu jechuudha. Walirraa Hacaaltu malee. Kanaaf sodaachuunis ni malaataa akka jiru. Sodaatanii dirqama waan dubbachuu qaban cufa dubbachuu dadhabuun dubbachuudhaaf dirqaman tajattuu shakkiin hin qabu. Tan biraa immoo akka gartee isaan warra artistoota Habashaatii fi maal walii qabanii an kun itti qoosuudhaan jedhan. Itti qoosu, itti hanjamaa godhu, lamada ajjeesuudha akka kiyyatti. Maaliif yoo jette wallistoonni Habashaa walumaan turreewni beekna, wal beekna. Hedduu ilaalchi keenya addaan fagaata. Nuti wanni nuti itti amannu eenyuu dhiibuun barbaannu. Sadarkaa artiitirraa hanga bulchiinsaatti biyya san keessatti akka hundi keenyaa warra biyya tokko qabutti namuu biyya ifii irratti abbummaadhaan olaantummaa saba tokkootiin malee akka jiraatuuf qabsaa'aa ture. Aadaan teenyaas tasaaniitii gad tan isaan Itoophiyaatti yaanii deemanii ni gad akka hin taane saniif qabsaa'aa ture. Kanarratti ilaalcha isaan nuu qabanii fi hangam takka akka isaan jibba nuu qaban ni beeknaa jechuudha wajji hojjechaa turre. Jaalala Hacaaluu dhaqanii irra waa'ee Hacaaluu itti dubbataniif wallistoonni Amaaraa ni qaban jee hin amanu jechuudha. Akka namaatti kan gartee itti dhagahamtu hin jiru jechuun danda'u. Maaliif nama waan ta'aniif kan itti dhagahamu jiraachuun mala. Ammoo bakka Minilik tuqametti bakka dhugaan Minilik kan isaan irra diddiban sun afaan Hacaaluu tuqametti Hacaaluun jiraachuu isaan guba malee Hacaaluun wareegamuun isaan hin gubdu dhibbarraa dhibba waan beeknu jechuudha. Kanaaf sanillee qabanii fidanii achi gubbatti uffata gurraachatti kaanii ta'anii mataa bubuusisuun injifannoo ta'isanii dhaqaa gammadaa jechuun fakkaate akka kiyyatti. Malee yaadaniitiif jee xiqqishullee hin amanu jechuudha. Akka kiyyatti gannan seentu dhiifama naafaa godhan. Yaa hayyee dhugaadha bareedaadha jechuun yaadni anillee yaadaa ture waanuma akka ati yaadde kanaati. Achumatti wal qabatee ammoo iyyuu mee dhaamsa weellistoota booda irra aansineetu maaniini yoo wanti akkana amma booda raawwatamee weellistoonni biyyaa maal gochuu qaban jettee yaadda. Lammaffaa ammoo iyyuu istiidiyoon Hacaaluun akkuma osoo hin duuni duratti akkuma hundi beekeenna beeknu guyyaa 10 akkasiin duratti torbee tokko iyyuu hin geenye fakkaate OMN irratti bahee sirba akka hojjetaa jiru. Ees jirtu albama jedhu akka hojjetaa jiru beekamaadha. Amma immoo iyyuu odeeffannoo biyyarraa dhageenyeen weellistoota tokko tokkorraa dhageenyeen istiidiyoon Hacaaluu sirba itti hojjetaa jirullee dorsifamaa akka jiruu fi akka sirbi sun hin baane ukkaamsaa jiranii. Mee maal jetta kanarratti? Kuni waanuma godhamu ammaas yoo dhiibbaa gartee hedduudhaafi karaa itti gartee dhoohisan dhabaan sirba Hacaaluu sun kaba'u ta'e malee ka magaalarra oolu ta'e malee ittiin dhiisan. Waanuma beeknu warra hundi ni beekna. Ittiin dhiisanii keessattuu maalaan jiraan eegaleeti jirraan dhufee eessa jirtaa jemmas eessa jirraa jee. Wanti kun hiikaa mataa isaa danda'e qaba. Deebisaa yaadamu. Waan silaa sirbuu qabu akka isaanitti hin sirbine waan ta'eef saniifis itti gammachuu hin qaban nama dhiibbaa uumuu danda'u ta'uu isaatiifis hin barbaadan sababaan ajjeesaniifuu sababaan du'eefuu abbaan nafxanyootaa tokkotti dabalamee waan inni fuuldura hojjetuutu hawaasa dammeessee nu rakkaasa hawaasni akka nuti feenu nun ta'u inninis nu fudhatee nuun bitamu tan jettuu fi garaatti jabaatan. Silaa jaalatus garaatti jabaatanii dantaa siyaasaatiif jecha wareegaaf dabarsanii isa kannan. Kuni waan wal nama gaafachiisu miti. Osoo akkas godhanii jiranuu amma sirba san akka bahu akka magaalarra oolu ni hayyaman jedhee hin yaadu. San yaaduu hin danda'u. Yoo gartee mee akka bahu maal godhamuu qaba jettee yaaddati artistoota biyya jiraniin dhaamsa asumaan jechuun waa'ee sirba isaa irratti jechuun waliyyee
maal gochuu qaban jettee adda akka sirbi sun uummattoota bira dhaqqabuuf yookiin ammoo uummata Oromoo guutuu uummata bal'aa bira akka dhaqqabuuf maal godhuu qaban jetteeti yaadda warroonni waan kanatti dhiyaatanii fi sirba kana hojjetan. Balummaan sun haa buutu malee balaan feete haa buutu dachiifsame naa waltu malee Hacaaluun wareegameetis ergaan isaa hafuurri isaa kabooda ukkaamamee hafuu hin qabu. Soon fedhallette wanni fedhe barbaachiftu kafalamtee ergaan sun uummata dhaqqabuu qabdi. As keessatti warri dhaamsa qabuuf irra caalatti warra gartee aangoo qabneef hin jiru. Warri sun xiqqishu mee akka gartee namaatti haa yaadanii Oromummaa waa dhiisanii akkuma namaatti haa yaadanii akka namaa yaadanii san qofaa miti wannimma bokkara kanaan wal qabatee deemu jiru cufti lubbuun gaa namni gartee hojii hojjetee wal caalee hawaasa biratti fudhatamaa fi beekamtii qabu wal dabree walirra namni nama beekaaf bakka takkaa nama beekuuf iyya malee lubbuun Oromiyaa lixaa wallaggadduu jirtuu fi Haacaaluutis takka ta raayitu wareegamtuu fi Haacaaluu takka fiinxaa Harargee gobeellee wareegamtuu fi Haacaaluutis takka jechuudha waa wal caaltuu ni qabu. Wareegamni wareegama. Ani wanni akka namaa tokkotti dhaamu haalli amma gartee ija guduunfatanii itti deeman kun waliin badu ta'a malee waliin badu badanii wal balleessu ta'a malee haala kanaan namni harka kenne amiin jedhee godhatee jalatti bulu akka hin jirre dhugaafitti himuudha qaban. Miidiyaa irra ta'anii dhumnee dhabamna malee wanti jiru tana hin dhiifnu hatu du'a malee jechuun ta dura hedduu qaanyii safuu takka wa'adallee cabsuudha. Waan kaleessa dalagamee hojjetamellee irraanfachuudha. Galatallee wallaaluudha. Kana keessatti ati aangoon qaba, waraanaan qaba, humnaan qaba jettee deemtu taate fudhatamaan qaba jettee rabbiin kasi caalu kasirraas fudhatama qabu. Kan sirra waa hunda qabu harkaa qabu. Kagartee karaa xiqqoon qabne qilleensa qal'aa tokkoon si jala haree bakka atiin eenyeen lafaan si dha'uu danda'u akka jiru beekuun namarra jira. Hangam beetee humna qabaatte ija guduunfattee hanga sadarkaa tanaatti nama deemuun yoomillee injifataas hin taasisu. Injifataas hin taasisu. Haasawa gartee mootummaan biyya sanii oofu jirturraa wanni mul'atu guutumatti diinummaan uummata Oromootiif mootummaan biyya sanii qabu yeroo hundaarra akka hammaattee jirtuu fi tuffiin daran gubbaan dabalamtee waan takka fiddan maata fiduu dandeessan akkam fedhan isin godhaan zaahira baateetiin natti mul'atti jechuudha. Tan lamadaati tuffii warra amantii tana qabuuf diin islaamaa warra qabuuf tuffii qabantu ifaan nan mul'ata. Dhiifama naa godha amantii biraatti tuquu miti. Maaliifin kana jee namicha jeneraala Maaree jaaniin dullacha gaafa dargii fincaan kofoo guutee harka kennate dhokatee ilaa irra jiraateetu har'a ol ba'ee qeeroo Oromoo biyya guutuu irratti du'a murteesse. Du'a murteessee nafne diqaalaa Arabaa jeen. Diqaalaa Arabaa. Aktiivistiin takkaa'uu warri mormu jiru namni tokko qofaa miti. Warri mootummaa kana dura jiru maqaan haa wal dhabu namuu saba qabsaa'ee baa qabaatu malee hedduudha. Hedduu san keessaa diqaalaan Arabaa qofti maaliif itti mul'atte? Maaltu ni beekna ifaan ifatti joormamatiif deema. Maaltu Jawaarii fi Araba walitti isa hiisise? Sabummaa qabnaa wajjin hin qabu. Biyyuma hojii qabnaa hin qabnu. Oromoodha Arabni Araba. Kan silaa dura irraa shakkamuu qabu yoo jiraate kan itti hirkifamuu qabu yoo jiraate warra biyya tokko wajjin qabnu kan silaa nuti Amaara hin jiru kana. Fuudhanii biyya Arabaa geessanii diqaalaa Arabaa wanni jechisiise dhaloota Jowaar maree takkaa'u qoratee qorannoodhaan Jowaar Araba ta'uu irra geetii miti. Waan Jowaar Islaama ta'ee fi Hamzaa Booranaa akkasuma Shamsaddiin Xahaa warri maqaan ichi keessaa dhawamu hedduun Islaama waan ta'aniif diqaalaa
arabaa je'ee itti fayyadame jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Amantii islaamaatiif akka isaan rafanii hin jirre. Sanduubaas namni jiru Daani'el Kibret akka duuba jiru beekuun nurra jiraata. Daani'el Kibret amantii tanaaf ilaalcha maal qabaa? Ifaan ifa waan argu jiru. Oromummaatti dhiisi. Hayyee san bira kuti wanni baroota dabran islaamatti irratti hojjetamaa baate ifaan ifa waan mul'atu jechuudha. Kanaaf diqaalaa arabaa jedhee aktiivistii tokko diqaalaa arabaa warra arabarraa maallaqa guurratu jedhe nuti joor ta'ee abbaa fedhe hamzaas ta'ee kanuma fedhe arabarraa maallaqa guurratee agarre ni sin jiru. Osoo arra fakkeenyaaf namni amantii musliimaa qabu tokko kophatti baasee nama amantaa kiristaanaa qabu tokkoon diqaalaa Yerusaalemii dhufte takkaatu maal ja'a jedhee dubbate. Amantiin lachuu alaa dhufte. Itoophiyaa keessatti hin dhufne. Amantiin Islaamaatis alaa seente, Kiristaanaatis alaa seente. Nabiyyiin Itoophiyaaf ergaman jiru. Kiristaanas ta'e Islaamaas. Alaa dhuftee fudhate namuu tatti amane qaba. Osoo har'a nuti gara amantaa kiristaanaatti namni Islaamaa tokko har'a diqaalaa jedhee tuqe namni sun maal irra akka ta'u waan waliin beenu jechuudha. Kuni hawaasa musliimaa keessattuu tuffii daangaa hin qabne tuffachuudha jechuudha. Hawaasni musliimaa du'ee jira jechuudha. Kanaaf keessa hoteetiin gaafii tanatti na gaafatte malee xiyyaasti daadhee dubbiin miira keessa nama galchitu. Keessattuu dubbiin gaafa sabummaa bira kuttee Islaamni Oromoo qofaa miti. Isaan keessatti sabaa sablammoonni cufti Islaama qaba. Islaamnichi keessa jiru akka jirutti tuffatamee diqaalaa ta'e jechuudha. Islaamni guutuu diqaalaa ta'e qabiyyeessanii. San qofaa mitiyu araba amantii Islaamaa qabullee tuffatame. Namicha hoshora san biratti jechuudha. Namichi sun gorsaa muummicha ministeeraatii jechuun dhagaya jechuudha. Kun jechuun yoo xiqqaate hawaasni muslimaatis bakka jiru dhaabbatee if laaluu qaba. Osoo gartee Oromoo qofan ta'in. Oromoo immoo rakkoon lama. Akka nu qofa warra amantii Islaamaa qofaatu gabromee jechuudha. Warri amantii Kiristaanaa qabu Oromootis nu wajjin gabromaa jiran nuti immoo warra Islaamaa ta'e amantii Islaamaatis kophatti gabrummaa qabnaa jechuudha. Hangana warra dubbatu ijaan liqimsi barbaadan. Kana bira kutee Ustaaz Ahmadiin Jabalii fi Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa doorsisaa jiran ifaan ifattee jechuudha. Barootan dabre kan wayyaaneen nu bulchitu takkaan doorsifamne. Yoo hidhaman malee ajjeesuu fi maaliin takkaan doorsifamne jechuudha. Kanaaf hawaasni musliimaa yoo arraan tana gartee caljee dubbii tana Oromoo qofa laallatti takkaa Haacaaluu qofa laallatti jee namni yoo wallisaadha takkaa sirbaadha. Nuti Oromummaan nu laallattu Islaama nuti haja'ee gartee usu taate Islaamni biyya san keessa jiru cufti bakka gaafa Meelik Boollee akka guuree sanitti deebi'uuf jiraata maal jenaan ja'a qabadha. Hawaasni musliimaa jalqaba irratti ta'ee barbaadu qaba jechuudha. If qorachuu qaba, if iyyaafachuu qaba. Osoo Oromoo qofan ta'in. Hayyee Alii Saabiti deebii bal'aa nu fi yaada akkasumaan wal qabatu yaada bal'aa yaada fudhatama qabu akkasumas immoo hawaasni Oromoo fi amantii musliimaa qaban yeroo baay'ee walitti hidhataa maal jennaaniin kabajaan isaan biyya san keessa qabanii hedduu gadaanaa waan ta'eef kanaaf yaada bal'aanuu kaaste kanamatti aansuudhaan wanni asiin jechuu barbaadu yeroo ammaa kanatti beektonni Oromoo hundi isaaniitu hidhamanii mana hidhaa jiranii namni Oromoon hin qabdi jedhamu jechuudha. Kanuma wal qabatee Jawaar Mohammad yeroo ammaa mana hidhaatti argama wanni sooshaal miidiyaa irratti deemaa jiru akkasumas ammoo uummanni yaada adda addaa kaasuu jiranii erga Jawaar hidhamee namni mataa waliin nu qabee qabsoo kana gara fuulduraatti nu oofuu hin argamne jechuudhaan yeroo baay'ee namoonni komii kaasu argutti jira. Kanaaf mi'aati as keessaa si baaseetiin maal ta'uu qabanii aktivistoonni Oromoos hayyoon Oromoos maal ta'uu qaban jettee yaadda akkuma Jawaar Mohammad godhisan maaliif hin goone waan jedhu yaada uummataa keessa jirati maal jettamee asirratti? Ani akka amantaa kiyyaatti hooggansi tokko dhugaadha ija hawaasaati. Ija hawaasni if duraan arku
khaxurree itti garsiisu kagartee tarsimoo tana hunda qopheessuuf. Garuu hawaasni Oromoo kana dhabuudhaan bal'aa jaamaa ni taate jettu inni taajee hin amanu. Maaliif beekaan hedduu jira kabiraatis ka dhokate waan ta'eef jooris kalee kophaa isa dalagaan ture waan ta'eef abbuma fedhee qabsoon qeeroo tun ifiif dhiibdee fitti fidde malee namni qabsoo tana qeeroo tana dhiibee uummata Oromoo kana gartee ba'aa falmadhaa jee baase tokko illee hin jiru. Qabsoon qeeroo fi hawaasa Oromoo ifiif galaana taatee nama fidda balaa beekaa fi kana cufa horatte. Arrallee akkasitti hin horattu jettu hin qabu. Isaan yoo Jowaar kana keessaa dhaamsine, yoo Facebook cufne, yoo neetworkii dhaamsine, masheen sunii dandeenyaa ta'e jettu yaada qabanii afaan illee baafatanii dubbatan. Ammoo kun soba kijiba. Osooniif kan dhaamtu taate gaafa sooshaal miidiyaan hin jirre, gaafa miidiyaan hin jirre, gaafa wal dhageettiin hin jirre, gaafa namni odeeffannoo takka wal dhageessisuudhaaf guyyaa 3-4-5 deemee walitti dhufu san hafti baddi sila. Qabsoo Oromoo kun balleessuu hin danda'u. Ammoo qaawni hin jiru ni jira. Banaan ni jirti. Banaan amma jirtu tuni isaanuu banaa tana uummachuu barbaadaaf waan kana dalaganiif hayyoonni jiran bakka bu'anii kabiraa. Hayyoonni sun beekamtiin kennamtee fi nama jala deeman tokko qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Tokko miti tokko lama miti. Osoo kaleessa Jowaar qofarratti ijji teenya deebuu baatte gatantarree ammaa kun hin dhufu. Ammaas beeytonni namni gartee murannaan namaa wal caaltu malee hedduu jira. Ka goota ajaa'ibaa ka gartee Jowaar caalus meeqaa jiraachuu danda'a. Garuu habeenuun yoonii fi if dura buufnee innis nu dura bu'ee kan gartee hoogganu taate haala sanii beekamuu danda'a. Keessattuu Jowaar kana hoogganaa ture biyya alaa taa'eeti. Biyya keessaa miti. Arra biyya alaati beeytonni qaqqaroon tarsimoo hunda baasuu danda'an hedduu jira. Warri sun akka gartee qabsoo sanatti hin hirmaannee fi isaanis neetworkii fi waan hunda ofirraa jechuufan. Haa ta'u immoo akkuma gaafa Jowaar tarsimoo baasuu sanitti qabsoon deemuu jirti. Wanni cufti ummanni kaka'umsa ifiitii waan qabsoota nagartee qabsaa'uu fedhuu fi waan qabsaa'aa jiruuf eenyuu if dura laalee hin burjaaja'u. Eenyuu dura jiraachuu dhabeef harka hin kennu jechuudha. Yooniif hangam fedhe hacuucaatti jabeessaa oolan yeroodhaaf humna waan qabaniif nama gartee sodaachisuu fi bakka itti xiyyeeffatan takka gandarsiisuu danda'an malee ugguruu hin danda'an. Oromoon hin ugguramtu kana booda. Waan feeteen osoo balaa qabaatee samii gabbuuse mootummaan fedheewu eenyu Oromoo miti saba Oromoo gadi xiqqaa tokko kana booda ukkaamsee bulchuu hin danda'u. Dhugaan jirtu kanuma. Tan immoo ija guduunfatanii gartee akkanatti deemanii joorii sidhuudhaan intarneeta muruudhaan nama sodaachisuudhaan waan akkanaatiin gartee Oromoon cabtee nafxanyaa jala mataa qaqqabatti waan jettu abadan. Kuni yaada gartee abjuuti malee. Asumatti wal qabatee yaada waan kaafteef jechuudha osoo keessaan deemina kana itti naafuftu barbaadeeti akkuma beenu kaa hidhaa jiranii isaanis mee uummanni Oromoo hayyoota hidhaa jiran kanaaf yookiin ammoo namoonni erga caaluun du'een boodatti namoota baay'eetu ergame yoo xiqqaateetiin jedhe namoota 200 hanga 300 200 fi akkasii naga 300 kan ergame jechuudha. Namoonni 4,000 ol ammoo mana hidhaa jiranii hayyoonni hunduu hidhutti jiranii kaafillee guyyaa guyyaan guuruu jiranii kaan inni ajjeesanii kaan doorsaadhaan waan adda addaa godhu jiranii. Kanaaf hawaasni badhaan hawaasni Oromoo biyya jiran hanga hooggantoonni siyaasaa kun bahanitti mana hidhaatii gad lakkifamanitti maal gochuu qabanii maal isaanirraa eegama jetteetii yaadda akka weellisaa tokkootitti. Ani hanga hooggantoonni kun bahan qofatti daangeessuun barbaadu. Hangas qofatti daanga'uu isin qabdu maaliif yoo jenne injifannoon hawaasni dhiiga isaatiin fide tuni karaa irraa mayxee jirti. Miriixee jirti. Yooniif
hooggantoota irraan tana hidhamee maneedhaa jiru kanallee haga baasan taate yoos adeemsi kun hin jijjiiramne ta'e faayidaan hin jiru isaan baasuun. Isaan hanga baasan qofaas qabsaa'anii isaan baasanii wareegama hagana ga'u kafalanii ol dacha'uu ni qaban jee naman. Maaliif wareegama xixiqqaa yeroo hunda kafalaa ooluuf faayidaan qabaatu. Baan gaafiin hawaasaa hooggantoonni qofti hidhaa haa ba'uu qofaa miti. Wannummaan hooggantoonni sun itti hidhamee waatu jira jechuudha. Wanni sun hanga deebisaa harkattutti hawaasni keenya kana booda wanni isa ol deebisu hin jirtu qabsaa'uu qaba. Qabsaa'uu qaba. Tokkummaa isaanii dur daran cimsatanii warreen isaan burjaajeessuu barbaadu dhaga'uu dhiisanii haqa dirree taa'u ukkaanfama dirree taa'u guddaa kan argan kana waan fedhanitti gartee mataatti ichifirraa qabanii jala dhokachuu warra barbaadu cufa jalaatti duun sabaa sablammoota biraatis maxxanfatanii fit dabalanii jechuun haalli amma deemu jiru yoo kan olaantummaa san argatu ta'e Oromoo qofaa miti kan miidhu sabaa sablammoonni cufti eenyummaan namaa ni baddi jechuudha. Kijiba onni biraa. Federaalizimiin jaan sun cufti ni baddi jechuudha. Dirree bahanii biyya takka maal takka warri irra mootummaa Itoophiyaa dhaadheessu jiru warra alaabaa muummichi ministeeraaf duuba kaayee taa'uun san ittiin amanne. Alaabaa biraa qabataniiti alaabaa Hayila Sillaasee leencaa qabdu ta'ama mirga abbaa biyyummaatiif waa cufa nama mulqutu tan garee takka qofa olaantummaa leelliftuuf duuba kaa'aniiti Abiyyi faarsu jiran. Innilleen foormiif duuba kaa'e malee boru fuudhee darbuun mala namni jijjiirama dhiiga namaatiin dhufe kana saba kanaaf kabajaa dhabe Geetaachoo Raddaa maaf hin qabne jennaan Geetaachoo yoo qabne uummata Tigraay wal dhabnaaf Geetaachoo dhiifnee jedhe. Ija Oromoo boysuun ammoo Oromoon waliin dhorkitu wal dhorkitus Oromoon isaaf humaatii miti namaa miti. Hangas takka namatti fi qabu kana booda waanuma fedhen manguddoon waan barbaadaniin ani haa amanamu ta'ettu hin qabu jechuudha. Oromoodha Oromoo. Oromummaa namni waliin kennu walirraan fudhatu. Abon Oromoo mitiifatti wal nyaachuus hin qabnu yeroo tanya balleessuus hin qabnu. Oromummaa miti kaduraanis wal dura nama dhaabu kaayoodha malee. Oromoo ta'e eega kaayoo Oromoon guutuun ittiin amanneen ka deemu ta'e waanuma warri isa dura dabre qabu qabaa jechuudha. Warri isa dabre hundi Oromoodha garii isaanii malee. Dhalootaan Oromoodha hundinuu. Oromoo callaadha. Warri ammaan tana hooggansarra jirus sadarkaan dura Oromoodha. Oromummaan isaa hujiyyoon taane uumaan ofiin goote jechuudha. Oromoo nu dhabamsiisuu barbaadurra diina ta'e alagaa ta'e jechuudha. Kan nu kabajuu fi ka eenyummaa keenya nuuf kabajuu barbaadamne. Dhimmi keenya sabummaa qofaa miti. Sabummaa teenya ifiif qabanna nama sabummaan nu dhibu hin barbaannu garuu dhimmi gaafiin teenya gaafii mirga abbaa biyyummaati. Gaafii olaantummaa nama tokkoon malee haqa keenya irratti ifii murree biyya teenya irratti ifii murree murteeffachuu amantaan teenya kabajamuu eenyummaan teenya aadaan teenya wanta nuuf kabajamu kanaaf kan qabsaawanii qabsoon tun wal dhaalaas geesse hanga sun argamtutti abaluu hidhaabee abaluu hiiqe abaluu du'ee abaluu hafee kun ummata Oromoo hin laalchisu jechuudha. Inshaallah wanni ni abdii qabu taniin gartee xiqqishullee shakkii takka hin qabaanne akkuma isaan ujaansan wanni shakkii nuti takka hin qabne muummichi ministeeraa adeemsi nuti deemnu kuni kadu'ee do'a malee galma gayaa je anis waaniin xiqqishullee mamii hin qabne jechuudha. Yoo kaasaba Oromoo sanii dhabamee lafarraa bada malee biyya teenya irratti olaantummaa nam tokkootiin Oromoon kana booda hin bultu ni bultis jee hin amanu jechuudha. Anis tanaan akkuma inni jee dhibbaa dhibbatti amanaa jechuudha. Rabbiinis ni jira ammaas. Hayyee galatoomii Wilsaalii Saabitee egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Gadaa Niws Neetwoorkii mariin keenya gara goola'uutiif deemutti jirra. Dhuma irratti wanni si kaasuu barbaadu Yaalii Saabitee yeroo kanatti gara aartii si deebisa. Aartistoonni Oromoo yeroo ammaa jiran kanatti maal gochuu qaban jetteeti yaadda itti aansuun ammoo iyyuu
hireen artistoota Oromoo yeroo hunda maal ta'an jettee yaadda? Amma fakkeenyaaf amma yeroo kanatti namu baqatee bakka jiru ni beekna atillee eessa akka jirtu walumaan beeknu jechuudha. Hireen artistoonni Oromoo amma booda qabdu akkanumatti kun biyya du'aa kun biyya baqatamoo maal ta'uu qaba jetteetiin yaadda? Ammoo yeroo ammaa kanatti ammoo yeroo murteessaa kanatti artistoonni weellistoonni biyya jiran maal gochuu qaban jetteetiin dhaamsa dabarsitaaf? Wallahi kana egaa waanuma gartee qooda hojii teetii ta'eef nagaa fatte malee atis wallisuma ni beekta caalaan beeku. Wallistoonni Oromoo durattis qabeenyi keenyaa fi wanni hundi wallisaa Oromoo uummata ture hawaasa ture. Osooniif qabeenyaa fi duroomu qananitti kan haajamamu ta'ee gaafa wayyaaneen biyya harkaa qabdu qabeenya gurguddaa itti kadhatamaa ba'e wallistoonni Oromoo. Miseensumata hawaan barbaadan harkadhaa jechuutti kadhatamaa ture. Hin barbaannu sadoo saba keenyaan addaan baanee harkannu jechuutti rakkina isaaniitiin obsanii ilaarraa eegan. Yeroo tanatti gargar faffacaanii wal dhabanii yaanni isaanii kadur tokkos wal harkaa babbadee akka isaan gama ba'an hin barbaadu jechuudha. Ni baanillee jeen amanu. Ni baanillee jee hin yaadu. Wanni isaan godhuu qaban ifii tokkummaa isaanii cimsatanii hawaasallee haa tokkomsanii. Ifii tokkummaa jecha afaan tokkummaa wallisaa immoo ifii gargar ba'anii karaa adda addaa kutanii tokkummaa faarsuun hin danda'amu jechuudha. Kana isaan caalaa beekee osoo hin taane hundi isaanii ni beekti. Cufti ni beekti. Wareegama fedhee dhufa malee ejjannoo Haacaaluu Hundeessaa qabatee irratti wareegame san akka qabaatan kanumaan dhaamsa dabarsaaf wallistoota Oromootiif. Atis ni beektaa jechuudha wallisaa hundaatiif. Hayyee ulfaadhu Aliyyi Saabiti mee xumarratti waan hafee jiraate ani gaafii kee xumuree jira marii jabduu goonee waan hafee jiraateetiin jenne walumaa laalleetu maalitti dabalaa mee kanaafuu waan hafee jiraateetiin jedhee asumaan carraasii kennuu barbaada waan uummata Oromootiif illee dhaamtu akkasumas ammoo waan hafee jetteetiin yaada qabdoo jiraate asumaan carraasii kennuu barbaada. Okay, dhumarratti yaadni nan qabu yaada manguddummaati. Maaliif yeroo hunda badii faarsuu fi badii qofaa affeeruun aadaa Oromooti miti fi amantaan keenya illee arsi qofatti nu yaamu. Yaadni manguddummaa kan hin qabu warra arra carraan ulee aangoo harka isaanii jiruuf sadarkaa tokkoffaatti hin dhaamu. Yooniif mootummaa, yooniif aangoo qabeenyaa, yoo horii qabeenyaa warra isinirra gurguddaa warra isinirra jajjabaa warra arrabbi je'ee if yaame akka Fir'aawun afaatu ardii tanarra ture. Arrammoo hin jiru. Achi buuteen isaa hin jiru. Karaan mootota hundaatu kanuma. Feetu zallamii bulchi. Feetu aadila ta'ee bulchi. Karaan kee karoo mootota si dura dabraniiti. Kanaaf mootummaan tarabbii ta'uu beeki. Hawaasa rabbiin akka bulchituuf dura si kaaya kana aangoo kanamaa kan nu rabbi. Hawaasa kana waliin caalchisini ija takkaal wal qixxeessi. Tokko tuffattee tokko hin guddisin, tokko kabajjee tokko hin xiqqeessin. Ija takkaal laalii bulchi. Yoo bulchuu hin dandeenye warra bulchuu danda'uuf carraa kenni. Ana gubbaa rabbii jiraa yaadadhu amantii feete qabadhu. Amantii feete qabadhu. Warreen gurguddaan akkuma fakkeenya kaase Numruuzii fi Fir'aawnaa fi meeqa lakkaa hin jiran irra. Atis boru hin jirtu hanga murteessaa jirta malee. Kanaaf akka gartee nama ardii tanarraa deemu taa'uutti yaadi zulmiitti jirtu. Nama miidhu jirtu. Abaluun ta'in Oromoon jiin kan fedhe sabaas walumatti cufa nama gartee biyya san jiru. Ofarraa zulmii ta'e dhaabii hin jaan. Kanan itti dhaamata. Tatti aantu warra manguddoota gartee ammaan tana waa'ee siidaa Haacaaluutii fi maal goona jaanii warra Haacaaluu itti galanii akka isaan hawaasa biraatti waliin qunnamne bira galanii itti marsanii
ilaalcha isaanii jijjiiruu fi karantaanetti hawaasa dhiibaa jiran maatii Hacaaluu kana dhiibaa jiran dhaabbadhaan ja'an. Maaliif wanni irraan tana dubbatame siidaa bakka siidaa sanitti namni gurbaa kiyya narraa karatti hambise qabamee jira. Ammoo akka inni mana hidhaatti qallabamu hin barbaadu. Akka gurbaan kiyya wareegametti akka du'etti akka naaf du'uun barbaadaa jee. Warri ammoo mootummaa wanneechu jiru karumatti dhaban malee nama irraa dhabamsiisuu barbaadanitti sababuu barbaadan. Kanaaf manguddoo teenya abbootii Hacaaluu maatii wallisaa keenya Hacaaluu Hundeessaa waniin dhaamuuf dhugaa hubachuu akka qaban. Nama mootummaan kun geema kanattiin fayyadamuu barbaade. Akka hin saaxille keessattuu hogganoota keenya Hamzaa Booranaatii fi Jowaar Mohammadii fi Baqqalee Garbaa yooniif dhugaa ta'uu waan fi itti amantan harkattan malee waan mootummaan isin hin juun akka jara kanatti ilaalcha biraa hin kennine. Maaliif Hacaaluu fi isaan gaafa namni Hacaaluu akka irraatti hin beekne irraa jalqabee quuqamma sabaa irratti walitti dhufaa turan waan ta'eef nutis ni beekna waan ta'eef isaan Hacaaluudhaaf waan akkanaa ni yaadanii kan jettu abjuudhaa sobaa jechuudha. Kanaafuu akka manguddummaatti bifa manguddummaatiin akka hoogganni kun hidhaadhaaf bahuu akka manguddootti akka nu dhaabbatan Hacaaluu dhabne lapheen nu cabte abbaan fedhe wareegameef nuun deebi'u haqni dhugaa sun yoo mul'atee abbaan Hacaaluu ajjeese abbuma fedhe sana yoo ta'e dhugaan rabbiis mul'ate jechuudha amansiisan. Abbaa federatti tarkaanfiin fedhee fudhatamte ittiin gaabbinu. Garuu immoo maqaa shira mootummaatiin har'a namni qubnitti laatamaa jiru namoota waan akkasii ni hojjeta jee abbaan fedhe amanne waan ta'eef waan kana akka dura dhaabbattanii jara kana akka bahanii hawaasa keessatti deebi'aniif tattaaffii teessan gootanii waamicha dhiyeessaaf akka gartee nama gartee Hacaaluu wajjin ture beeku warra isaan irra gartee balleessaa harka badiitti laaquuf deeman kanaas akka nama beekutti akka isaaniif fayyadamanii ija Oromoo hin jaamsine Oromoo fi maatii Hacaaluu Hundeessaa tanallee akka isaan wal komatan akka hin goone tanaan sodaa qaba. Kanaafuu ni beekan isaanis akka gaffaginaan itti yaadan asumaaniin dhaamsa maatii Hacaaluu Hundeessaatti dabarsaa jechuudha. Kan itti aanu hooggantoota sadarkaa gadaanu ajaja gubbaarraa isinii kennamu. Maatii keessaa dhalattan irratti kallattiin hin raawwatina. Poolisiin Oromiyaa saba kana kan keessaa dhalatte ilaalcha siyaasaa nam tokkootiif jecha qawweetti deebiftee daa'ima hin gatin. Obboleeyyan kee kan wajjin dhalatte, obboleeyyan kee kan kaleessa waliin harka wal qaxxaamurtanii mormaa turtan. Har'a hojii harkattee bakka mootummaa san dhayittee jechuuf ilaalchi nam tokko qofti gaarii si fakkaate gara biraa hin diinoonfatin wal madaalchisii deem yoo waan biraa dadhabde. Yookaan immoo haqa cinaa dhaabbadhu ka Oromoo ta'e Amaara ta'e saba feete ta'e waan poolisii ta'e hidhatee hidhannoo qabuuf kanaan dhaamaa jechuudha. Maaliif hawaasni nagayaa akka baala mukaatti harca'aa waan jiruuf dirqama lammummaa dirqama namummaa akka ba'an isaanis roga isaaniiti. Warri siyaasaa dhabamsiisee fi aangoo yoo jiraate hajatti hin qaban. Siyaasaan baala geeddarama waliin beeknu. Kanaaf hundi keessan akka nama boroo wajjin jiraachuu taa'u akka nama siyaasaa tana malee siyaasaan biraa haftee beeku akka nama mootummaan tun tarabbiitii miti inni qoftii beekuutti fuuldura biyya teenyaatii fi fuuldura waa hunda keenyaatiif akka yaadaniin kadhadhaa jechuudha. Warra mootummaatiifis qalbii rabbi isaanii haa kennu hoggana jalaatiifis akkasumatti qalbii rabbi isaanii haa kennu. Kanaan kadhadhaaf wanni deemaa jiru cufti waan sirrii hin ta'e waan taateef akka rabbi sodaatanii waan kana dhaabbataniin waamicha kiyya dabarsaa jechuudha. Hunda nama gartee waan kana keessa harka qabu hundaaf jechuudha. Akkasii wanni dhaammatan hin dhumtu hedduudha. Asumattiin sirraa gabaabsa gaabboleessa kiyya.
Hayyee tamaan guddummaa tana sirriitti itti jabeessite duruu akkanuma si beekna waan bareedaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota Gadaa Niwus Neetwoorkii qophii addaa kennaa Weellisaa Aliyyi Saabit wajjin turtii goonee asuma irratti kan goolabnu ta'a. Aliyyi Saabit waamicha kee kabajjee asitti argamu keetiif hedduu galatoomii ulfaadhu siin jechuun barbaada. Jabaadhaa isinis jabaadhaa fayyadaa OMN cufamee silaa karaa namaatiin ijji nu jaamte adawwiin nu gammaddee garuu Rabbiif galanni haa ga'u uummanni keenya hedduu waan ta'aniif kanaas asiin nu jalaa baaftan miidiyaa hedduutu jira miidiyaalee biraa kan jiraniinis yaadaa fi waa hundaa nu deeggarsaan isin cinaa jirra isin qofa osoo hin ta'in miidiyaalee akka miidiyaa jiran cufaa'uu jajjabaadhaa sagalee hawaasa keessaniif ta'a dhugaa cinaa dhaabbadhaa Rabbiin isin wajjin haa jiraatu kan nama guddisu kan miidiyaas guddisu haa cufaa'uu haa aangootti qabu Rabbi waan ta'eef namni haqara dhaabbatanii guddata miidiyaan ijaa gurra yeroo ammaan tana baay'ee barbaachisaa miidiyaa kana banuu keessaniif galatooma fayyadaa gaazexeessota asirraa dalaga jirtan hojii isin hordofu jira baay'ee tattaaftanii sagalee uummataa taa jirtanii jabaadhaa Rabbiin isin haa gargaaru waan barbaachisaa ta'e cufaanuu isin wajji jirraa jechuu waan dandeenyu nutis. Hayyee ulfaadhu siin jedha Aliyyi Saabit marii keenya kadhaaf goone asuma irratti goolamne jirra egaa daawwattoota keenyaan wajjin turuu keessanii fi galatoomaa isiniin jecha waraabbii suuraaf sagalee fi abdii jamaan wajjin ture nagaatti.